Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana leenjifamtoota haaraa bobbaasuuf lola irratti injifannoo argachuu isaa hime. Oromiyaa keessatti qabsoo bilisummaa afaan qawween taasisaa akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa irraa gara guyyaatti sochii isaa jabeessuu karaa adda addaa himamaa jira. Akka kanaan waraanni bilisummaa Oromoo leenjifamtoota haaraa kaaba Oromiyaa Wallootti leenjisaa jiraachuu suursagaleen deeggaramuun gabaasni bahe hubachiise. Leenjifamtoonni kunneen naamusa waraanaa eeguun wayitaa agarsiisa ispoortii taasisaa turan mul'ata. Waboon ijaarsa jabaa of ijaaraa jiruun alatti humnoota waraanaa mootummaa irratti tarkaanfii fudhachaa akka jiru himeera. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota bilisiginnaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa argachuu tibbana karaa marsaa miidiyaa hawaasaa isaa himamaa jira. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kibba bahaa godina Arsii Baanaa Roobee Didaa keessatti waraana bilisiginnaa maqaa sakatta'an bobba'anii turan haleeluun dhaga'ame. Tarkaanfii waboon gaafa adoolessa 15 bara 2025 aanaa Roobee Didaa ganda Jeenaa Gadamsaa keessatti fudhate kanaan loltoota sirnichaa 6 battalatti ajjeesuun 3 madoo damdammii hin qabneen adabuu isaa ibseera. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zooniin lixaa godina Wallagga Baanaa Guutoo Giddaa keessatti waraana bilisiginnaa haleeluun du'aa fi madoon akka adabe himee jira. Akka kanaan gaafa adoolessa 15 bara 2025 aanaa Guutoo Giddaa ganda Arjoo bakka addaa Basuu jedhamutti tarkaanfii fudhatee loltoota bilisiginnaa hedduu du'aa fi madoon adabuun barameera. Kana malees qawwee hakiima 3 irraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godheeraa jedha. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zooniin lixaa godina Wallagga lixaa aanaa Lataa Sibuuttis waraana bilisiginnaa haleeluudhaan du'aa fi madoon adabuu isaa hime. Akka odeessi maddeen irraa dhaqqabe addeessutti waraanni bilisummaa Oromoo gaafa adoolessa 16 bara 2025 aanaa Lataa Sibuu ganda Buukee Goorii iddoo addaa Guutee Goorii jedhamutti tarkaanfii jabaa fudhatee loltoota bilisiginnaa hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa argachuu isaa beeksiseera. Tarkaanfii waboon fudhatee booda milishoonnii fi loltoonni bilisiginnaa hedduun walitti galagaluun warree ba'aa akka turan illee maddeen himaniiru. Oduu keenyatti aanuun qaala'insa jireenyaa injifachuu kan itti ulfaate hojjettoonni mootummaa haftee nyaataa hoteela irraa funaannatu jedhame. Itiyoophiyaan qormaata hammaataa furuun akka malee itti ulfaatutti seenuu akka hin oolle himamaa jira. Inumaa waa'een dinagdee biyyattii qormaanni faayinaansii hamaan bara kana Itiyoophiyaa quunnamuu akka malu sodaatameera. Biyyi qormaata waraanaa keessaa ba'uun itti ulfaate dinagdee ofii liqii baankii addunyaa fi dhaabbata IMF irraa akkasuma biyyoota biraa irraa argattuun of jiraachisaa turte. Haalli amma isheen keessa jirtu garuu inumaa qormaata isa hammaataa liqii argachuuf illee ishee hin dandeessifne ta'uu caqafame. Kun ammoo wayita waa'een qaala'insaa akka malee sodaachisaa jirutti dhaga'ame. Biyyattii keessatti kanaan dura hojjetaan mootummaa sooressa ta'ee jiraataa akka ture. Bara bulchiinsa PP ammaa garuu haalli gadi bu'uu maallaqa biyyattii jalqaba irratti hojjettoota gaaga'eera. Dhimmi hojjettoota mootummaa sadarkaa gaaffii mana maree bakka bu'oota uummataa irratti haasa'amurraa hanga lagannaa nyaataatti adeemuun kan ka'uun isaa ni yaadatama. Gidduu kanas waa'een ajandaa hojjettoonni mootummaa firfaarii yookiin haftee nyaataa hoteela irraa kadhatanii jiraataa jiru jedhu ijoo dubbii ta'aa jira. Yaadni kun mana marii bakka bu'oota uummataa irratti kan kaafame ta'us barame. Manni marii bakka bu'oota uummataa wixinee darbee fooyya'insa gibiraa miindaa ilaaluu dhiyaachuun koree dhaabbii pilaanii baajetaa fi dhimmoota faayinaansiitiif dabarfameera. Wixineen labsii gibira miindaa hojjettoota irraa muramuu ilaallatu kun ka'umsa miindaa gibirri irraa muramu ka birrii 600 ture gara birrii 2000tti akka ol guddisee himame. Kana malees gulantaan jalqabaa gibira miindaa gadi aanaa irraa muramu ammaan dura harka 10 irraa jalqabu gara harka 15tti ol guddateera. Wixinee labsii gibiraa miindaa hojjettoota ilaaluu kanarratti wiixata darbe koree dhaabbiitiif yaada kan kenne konfedereeshiniin hojjettoota Itoophiyaa wixineen kun rakkoo hojjettoota akka furu miti jechuun qeeqe. Dhimmi hojjettoota miindeeffamoon miindaadhaan qaala'insa jireenyaa damdamachuu dadhabuun feestaala qabatanii balbala hoteelotaa irra hiriiruun nyaata deebi'ee fudhatan jedhamee konfedereeshinicha koree dhaabbiif akka agarsiistuutti kaases ijoo dubbii ta'eera. Dura ta'aan konfedereeshinii hojjettoota Itoophiyaa obbo Kaasahuun Fu'oolloo dhimma wixinee labsii gibira miindaa hojjettootaa fi rakkoolee miindeeffamtoonni keessa jiran irratti addatti BBC waliin turtii taasisuu isaa gabaafameera. Akka obbo Kaasahuun jedhanitti
ka'umsi miindaa hojjettootaaf kanfalamu durumarraa hanqina kan qabu ta'uu fi sirreeffamni amma gibira galii miindaa irratti taasifame ammoo rakkoo hojjetaan amma keessa jiru kan furu mitii jedhu. Haala amma jiru kanaan hojjetaan mootummaa kana kiraa kanfalee nyaata of danda'ee ijoollee isaa guddisuuf miindaan isa ga'uu hin danda'u. Qaala'insa jireenyaa guddaadha. Galiin argatu immoo xiqqaadha jedhan. Karaa tokkoon qaala'insi jireenyaa jira jecha miindaa hin ga'u jedhamu kanarraa ammoo gibirri muramuu hin qabu ka jedhu kaasnee jedhan. Ta'us haalli kun ammallee furmaanni isaa argamuu yaaddessaa ta'aa dhufuu himameera. Tibbana dhaabbanni fandii addunyaa IMF waa'ee dinagdee Itoophiyaa yaadda'uu ibsaa turuun isaan yaadatama. Dhaabbatichi liqii biyyattiif kanaan dura kenneen gaabbuu himeera. Akkuma kana maallaqni amma Itoophiyaa barbaachisu doolaara biliyeena 15 ol ta'uu caqase. Maallaqa kana argachuu baannaan biyyattiif qormaata hamaadhas jedheera. Oduu keenya itti aanuun Faantaalleetti buqqaatonni 6 dhibee garaa kaasaan du'an. Godina Shawaa Bahaa Faantaalleetti hanqina bishaan qulqulluutiin buqqaatonni 6 dhibee garaa kaasaatiin qabamanii du'uu itti aanaa bulchaa fi itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa Faantaallee Obbo Mahammad Asaaboot wabeeffachuun maddi oduu kanaa Addis Istaandardii gabaase. Obbo Mahammad buqqaatonni kunneen sababa kirkira lafaa daangaa naannolee Oromiyaa, Affaarii fi Amaara jidduutti mudate hordofee aanaa Faantaallee gandoota 7 keessaa buqqa'anii jiran amma bakka faffaca'anii jiru jedhan. Kanaanis jiraattonni buqqa'an bishaan qulqulluu dhugaatiif oolu waan dhabaniif dhugaatiif bishaan bokkaa akka fayyadamaniiruun namoonni hedduun dhibee garaa kaasaatiin qabamanii namoonni 6 du'anii jedhan. Itti dabaluudhaan Obbo Mahammad namoonni dhibee kanaan du'an 6 keessaa 3 jiraattota ganda Bantii akkasumas 3 ammoo ganda Ilaalaa ta'uu dubbatan. Jiraataa naannichaa Obbo Jimaa Faantaallee jedhamu yaada kenneen ani ganda Ilaalaa ka gaara Faantaallee daangessurraa buqqa'een amma naannoo daandii asfaaltii mataa haaraa Finfinnee geessurra qubadheen jiraachaa jira jechuun himan. Kana malees aduu fi qorraan miidhamaa jiraachuu himuun loowwan illee sababa dheedichaa dhabuu irraa kan ka'e jalaa du'aa jiraachuu himaniiru. Dhuma ji'a baatii fulbaanaa bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa jalqabee ji'ootaaf kan mudatee ture kirkirri lafaa jiraattota daangaa naannolee Affaar, Amaaraa fi Oromiyaa jiraatan 90,000 ol kallattiin dhiibbaa irraan geessisu jaarmiyaan fayyaa addunyaa gabaasa guraandhala keessa baaseen beeksise. Kirkira mudate kana hordofee lammiilee 80,000tti tilmaamaman qe'ee isaanii irraa buqqa'uun isaanii kan yaadatamudha. Oduu itti aanuun xiyyaarri imaltoota Maqaleetti bu'aa ture sigigaatee rakkoon isa mudachuu daandiin qilleensa Itoophiyaa beeksise. Xiyyaarri imaltoota daandii qilleensa Itoophiyaa lakkoofsa balalii 298 kaleessa Finfinnee ka'ee buufata xiyyaaraa Aluulaa Abbaa Naggaa magaala Maqalee ga'ee erga qubatee booda lafa sigigaatee rakkoon muraasni isa mudachuu daandiin qilleensichaa ibse. Yeroo xiyyaarri kun buufata xiyyaaraa kana ga'ee qubatettis bokkaan roobaa akka ture ibsa isaa keessatti eereera. Keessummeessitoota imala daandii qilleensaa 2 irra miidhaan xiqqaan ga'uun kan hafe imaltoota hafan irra miidhaan qaamaa ga'e kan jirres dhaabbatichi ibseera. Keessummeessitoonni miidhamni xiqqaan irra ga'e kunneenis erga yaala fayyaa argatan booda gara hoteelaa geeffamanii akka boqotan ta'eeras jedhame. Daandiin qilleensa Itoophiyaa imaltoota irra mudannoo ga'e kanaaf dhiifama gaafatee odeeffannoon dabalataa yoo jiraate akka ibsu akeeke. Waggaa darbe ji'a Amajjii keessa haaluma wal fakkaatuun Maqalee buufata xiyyaaraa Aluulaa Abbaa Naggaatti xiyyaarri imaltoota daandii qilleensa Itoophiyaa rakkoon isa mudatee turuun kan yaadatamudha. Yeroo sanatti keessummeessitootaa fi imaltoota irratti miidhaan dhaqqabee turuu daandiin qilleensa Itoophiyaa gabaasee ture. Odeeffannoo itti aanuun galmeen filattoota filannoo majlisaa dilbataa adoolessaa 13 bara 2017 xumuramaa jedhame. Filannoon mana maree majlisaa aanaa masjiidota guutummaa biyyattii keessatti ji'a gayyaa akka eegalamu ibsame. Galmeen filattoota filannoo majlisaa dilbataa adoolessa 13 bara 2017 akka xumuramu boordiin hojii raawwachiiftuu filannoo bara 2017 mana maree waliigalaa dhimma islaamummaa Itoophiyaa beeksise. Dabalataan filannoon mana maree majlisaa aanaa Hagayyaa 9 hanga Hagayyaa 11 bara 2017tti masjiidota guutuu biyyattii keessatti akka gaggeeffamus eerameera. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.